akka yeroo du'aatiif fiigaa turan raafuun dhaga'ame. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti yoo itti dabarrutti pirezidaantiin Somaalilaandii Muhammad Abdullaahi Irroon guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee daawwachuun isaanii dhaga'ameeti jira. Pirezidaantiin Somaalilaandii yeroo jalqabaatiif kan magaalaa Finfinneedhaa seenan yooniif ta'us ergaaniif pirezidaantii ta'anii biyyattii isaanii bulchuu eegalaniif yeroo jalqabaatiif gara magaalaa Finfinneetti imalan. Magaalaa Finfinneetti imala isaanii gaggeessan kanaanis haala Itoophiyaa fi Somaalilaandiidhaa walitti tokkoomsuu fi akkasumas hariiroon isaanii akkaaniif cimu gochuudhaaf jechuudhaan hayyoonnii fi akkasumas miidiyaan Itoophiyaa gurguddaan beeksiseeti jira. Pirezidaantiin Somaalilaandii Muhammad Abdullaahi Irroon immoo garuutu biyyattiin isaanii akkaaniif beekumtii argattuuf yeroo ammaan duraatiif pirezidaantiin isa duraa Muusaa Biixi Abdiitiin kan gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaan kana immoo isaaniinis akkaaniif tarsiimoo kanaatiifis karaa sana akka itti fufaniifis jechuun beeksisaniiti jiran. Oromoo Somaalilaandii fi Itoophiyaan waliigaltee cimaa kan qaban yooniif ta'us guyyaa kaleessaa